Daawwattoota Oromoo TV as bakka ayyaana irreessaa itti ulfeessaa jirru Kaharoo Nikomisitti ijoollee xixiqqoo lama arginee waan tapha ijoollee afaan Oromoo beeknaa jedhanii wanni guddoon tokkinas biyya alaatti jechuun ijoollee aadaa fi afaanii fi akkasumas eenyummaa yookaan maalummaa isaanii barsiisanii guddisuu waan akka malee guddaa tokko ijoolleen kun waan aadaa beeknaa jedhanii tapha ijoollee taphachuu beeknaa jedhanii maqaa isaanii gaafannee jalqabna. Maqaan keessan? Tiifee. Tiifeen keenyu? Tolchaa. Koodee. Koodee Tolchaa. Maal taphachuu deemtanii ammasitti? Tapha ijoollee maal taphattan? Tokkee tokkeetuma. Eenyu san barsiise? Afaasee fi aadaa kenna. Ijoollee biraallee barsiisuu feetanii? Mee jedha yeroo takka yoo waliin jedha? Tokkee tokkeetuma. Lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Shanaan kun waraqaa afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Jajjabii karataa shanaan kun waraqaa afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Torban naannoo sabataa jajjabii karataa shanaan kun waraqaa afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Saddeetan Irreechaa torba naannoo sabataa jajjabii karataa shanaan kun waraqaa afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Sagal yaa'ii boorana saddeetan Irreechaa torba naannoo sabataa jajjabii karataa shanaan kun waraqaa afaan mucisaawaa sadii susumanii lamaan muciree tokkee tokkeetuma. Tokkee tokkeetuma. Ayyee daawwattoota keenya tapha ammaan duratti agartan kan agarsiisan ijoollee lamaan abbootii warraa yookaan maatiin isaanii as jiranii biyya alaa keessatti ijoollee guddisuun afaan fi aadaa ofii barsiisuun akkuma rakkisa isaan ammoo ijoollee ofii tapha ijoollee afaan Oromoo barsiisanii jiranii mee waan sun irratti akkamii waan kana barsiisuu danda'anii fi afaan Oromoo barsiisuu irratti rakkoo warra qunnammaa lakkiin ta'e abbootii ijoollee kana dubbisnaa haadhaa fi abbaan as waliin jiranii harka wal fuudhanii akkamiin akka waan kan ijoollee barsiiftan mee nu dubbadhaa. Hayyee galatooma Oromoo TV'n carraa gaaffii kana nuu kennuu keessanii fi akkuma beekamu Oromoon aadaa ofii afaan ofii seenaa ofii bakka deemu hundatti barsiisuun bu'aa qaba. Maaliif ijoolleen ofii gara aadaa ofii irraanfachuun barbaachisaa miti, afaan keenya irraanfachuun barbaachisaa miti. Kana malees immoo namni tokko eessarraa akka dhufe ijoolleen keenyatti yoo himuu baanne Oromiyaan maal akka ta'e, afaan Oromoo maal akka ta'e, aadaan Oromoo maal akka ta'e baruu hin danda'ani. Kana keessaa tokko afaan isaanii, duudhaa isaanii, aadaa isaanii barachuu fi barsiisuu irraa jalqaba. Kanaaf afaan mana keessatti maatii waliin haasofnu ijoollee keenya waliin haasa'uun ijoollee keenya barsiisuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Waan xixiqqaadhaaf yoo akka xixiqqaatti fudhanne boru gaafa tokko gaafa biyya keenya dhaqnu maatii keenya wajjiniin illee waliigaluu danda'uu kan dandeenyu ijoolleen keenya maatii isaanii wajjiniin waliigaluu kan danda'an yoo afaan isaanii baratan jechuudha. Aadaa isaanii illee barsiisuudhaaf afaan faranjiitiin yoo barsiifne irra afaan Oromootiin yoo barsiifne irra galamaaf jechuudha. Mi'aa afaan ofii, mi'aa aadaa ofii, mi'aa eenyummaa ofii hin beeku jechuudha. First generationitti nutumti biyya keenyarraa adda baanee maatii keenya ijoolleen keenya yoo hin darban ta'e afaan keenya aadaan keenya sun sikime achi hin du'aa jechuudha. Kanaa jechayyi afaan isaanii akka baratan Oromoo akka ta'an Oromiyaa keessatti maaltu akka deemaa jiru kana hunda beeku ijoolleen kun jechuudha. Kanaaf barsiisuu kan barbaanneef qabxiin tokkoffaan kana gaaffii biraa yoo qabaachuu baatte eenyummaa isaanii baruudhaaf haadha miti aadaadhaa isaaniiti. Galatoomaa carraa kana nu kennitanii nu dubbisuu keessanii fi akkasumas
namni tokko sabni tokko kan beekamu tokko keessaa tokkoffaani afaan ofiiti. Afaan ofii yoo hin beekne maalummaa yoo baddalamanillee yoo itti tolellee beekuu hin danda'an. Maaliif afaan hin dhagaanka yoo afaan dhagaan garuu gaarummaa ofiis yarummaa ofiis hin danda'u hin beekuu jechaadha. Kanaafuu ijoollee humnaanis otoo hin ta'iin ijoolleen ijoolleedha. Ijoollee sossobuudhaanis illee otoo hin ta'iin gorsanii waa tokko tokkoon itti himanii ijoolleen immoo nama dhaggeeffatti. Yoo itti himanii ijoolleen hin dhageessi hin baratti jechuudha. Kanaafuu afaan barbaachisaa waan ta'eef afaan ofii barsiisuun murteessaadhaan jedhaa galatooma. Mana keessatti maal akka jettuun ennaa buna danfifti? Oromoo TV baay'ee galatoomaa baay'ee sin galateeffannaa ijoollee kootti baay'ee nan boonaa afaan isaanii hin dubbatu baay'ee waa'ee amma waa'ee gizee ammaa kanallee waa'ee wayyaaneef waa'ee Oromoo adda adda baasanii beeku ijoollee kootti nan boonaa nan gammadaa baay'ee galatoomaa sin galateeffannaa akkuma amma dubbatanitti baay'ee waan nama gammachiisanii waggaa kana ammoo kana caala akka isaan dubbatanii abdiin qabaa isinillee baay'ee galatoomaa galanni keessan guddaa ta'u naga.